Ashamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaaf hordoftoota maamiltoota maatiiwwan chaanala yuutuubii Isaaq Ibraahim nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh isiniin jedha. Baga gara chaanala kootti dhuftan isiniin jecha. Namoonni chaanala koof haaraa taatan chaanala kan koo subscribe gochuun maatii naaf ta'a isiniin jedha. Har'a viidiyoo namoonni baay'een gaafii namoota baay'eeti ta'uu tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo har'aa keessatti haala bilbila namaa daayivert itti goonu yookaan ofirratti heenuun isinitti agarsiisa. Viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota maamiltoota chaanala YouTube Isaaq Ibraahim amma ka viidiyoo har'aa keessatti wanni isinitti argisiisu bilbila namaa akkamitti akka daayivartii godhan. Daayivartiin yeroo baay'ee gaafii isinitti ta'a jechuudha. Yookaan namni yoo daayivartii isin godhe haala bilbila keessan daayivartii yookiin hidhaa jalaa baafattaniin jechuudha. As keessatti barumsa lama kan isin baratan jechuudha. Tokkoffaa bilbila namaa daayivartii gochuu ofirratti hidhuu bilbila namaa icciitiisaa laaluudhaaf nama jalatan haa ta'uu nama amantan icciitiisaa laaluudhaaf akkasuma dhimmarraa qabdan tokko laaluudhaaf haala itti daayivartii gootan akkasuma yoo daayivartii namni isin godhe jalaa of baastanii isinitti argisiisa. Viidiyoo tana laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Kanaaf jalqaba wanti isiniin jedhu jechuudha. Viidiyoo tana waan hamaa fi waan badaaf akka hin fayyadamne isiniin jedha jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala koo amma kallattumaan isinitti argisiisa. Jalqaba kaa keypaadii keessan kana ni bantan. Keypaadii keessan yeroo bantan isa kana fakkaata. Keypaadiin jechuun mallattoo iddoo bilbilaa kana jechaadha. Keypad jedhamu kana yoo bantan haala kana isiniif dhufa. Bilbilli kan koo amma Samsingiidha. Bilbiloonni nama biraa immoo kan Infinix ta'e akkasuma iPhone, Itel fi Tecno seetappiin isaanii gargar jechuudha. Haalli taa'umsa isaa jechuudha. Kanaaf amma yoo billi keessan seetingii ta'e bakka kan dhuftanii yookaan immoo yoo kun hin jiraanne naannoo kanatti maybe isinii dhufuu danda'a. Mallattoo isinii dhuftu ni tuqxan jechuudha. Isa kana tuqxanii yeroo tokko ni bantan. Achi booda waan sadii isinii fida. Speed dial number open keypad fi setting kan jedhu jira. Settingii kana yeroo tokko ni bantan jechuudha. Achi booda akkana gadi siqxanii as biratti settingiin tokko ni jira jechuudha. Settingiin kunis gara gadii kana yoo dhuftan supplementary services kan jedhu kana jira jechuudha. Kunoo as bira isa mallattoo xiyyaana isinitti argisiise kana supplementary service kana yeroo tokko ni bantan jechuudha. Taabiiwwan baay'ee isinii baasaa show caller ID kan jedhu jira. Call forwarding jedha. Call bearing maal kan jedhu jira jechuudha. Peejiin kun yoo isinii bane isin call forwarding kan jedhu kana ni banatan jechuudha. Forwarding kana yoo bantan click gootanii yoo bantan filannoowwan lama isinii fida. Voice call fi video call. Bilbila sagalee fi bilbila viidiyoodhaan namaa bilbilamuu kan namaa bilbiltan yookiin kan isiniif bilbilamu san isa lamaan keessaa kan forward gochuu hedda yookiin immoo daayivartii gochuu hedda kan isinii fidaasin sagalee filattanii saawundi kan jedhu ni filattan jechuudha. San booda ka filannoo afurii kan isinii fidu as biratti always forward kan jedhu jira. Forward when busy, forward when unanswered, forward when unreachable kan jedhu jira. Amma as biratti ka filannoo isinii fidu filannoo baay'ee faggalaa ta'e jechuudha. Always forward kan jedhu kun yeroo hunda daayivartii akka ta'u bilbilli isin nama isin hidhuu qabdanii sun hidhuu barbaadanii sun yeroo hunda daayivartii akka ta'u ofirratti yeroo hunda daayivartii godhi jedha. Kun immoo forward when busy. Kun immoo yeroo inni seenu kun waliigalteedhaan kan gochuu dandeessan ta'uu danda'a. Yoo bilbilli isaa busy ta'e nama tokko eega isaa seenuu dide keessan irratti seenee dhimmi isaa akka xumuramuuf godhuudhaaf forward when busy kan jedhu jira. Kun immoo forward when unanswered namichi yoo deebisuu baate fakkeenya bilbilli na bilbilame an deebisuu yoo baadhe nama biraarra seenee namni sun akka ka'u godhuu jechuudha. Fakkeenya ani kaasuu yoo baadhe haati manaati yookiin jaalalleenti yookiin hiriyaan kiyya akka kaasu gochuu jechuudha. Kun as biratti kun ammoo forward when unreachable bilbilli kiyya yookaan bira gahamuu baate bilbilamee fi xirraayiders maal kan jedhu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf inni sun kana wanni guddaan anaara isinitti argisu garuu always forward kan jedhu kana daayivartii godhe yeroo hunda kan jedhu kana bantan haala kanaan isinii fida. As biratti lakkoofsa daayivartii gochuu heddan sana galchitan jechuudha. Duwwaa 934 duwwaa 991 kun lakkoofsa dhuma kiyya jechuudha. Ani daayivartii normaalii nama daayivartii godhuu hin barbaadu. Kanaaf kun lakkoofsuma kiyya isinitti argisiisuuf galchi achi booda enable gootan jechaadha. Enable gootanii ofirraa balleessuudhaaf immoo asuma dhuftanii disable gootanii jechuudha. Garuu yeroo enable gootan daataa keessan yeroo tokkoof ni bantanii achi booda enable gootanii booda immoo disable gootan jechuudha. Bilbilli amma irratti hojjetaa jirtan kun
bilbila nama sanaati jechuudha. Bilbila nama barbaadan irraa fuutaniiti. Qafoon kun kan nama sanii ta'uu qabaata. Irraa fuutanii irratti guuttanii deebistanii fi jechuudha. Haala kanaan yoo namnis block isin godhe no dhifama divert isin godhe as bira dhuftanii always forward kan bira dhuftanii lakkoofsa keessan disable gootan as biratti enableedha. Disable gootan jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota kana waan hamaa fi waan badaaf akka hin fayyadamne and abdiin isinirraa qaba. Channel kan koo subscribe gochuun maatii naaf ta'uu na jajjabeessaa isiniin jedha. Iddoo galatoomaa xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.